Harka kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Media Network nagaan keenya bakka jirtanitti isin qabu. Kan daawwachaa jirtan qophii addaa studio OMN Deebii Siyaatilirraa kallattiidhaan kan isin dabarsaa jirudha. Maarreen kabajamtoota daawwattoota keenya qophii har'aa keessatti falmattuu mirga dhala namaa kan taate seenaa jimjimuu qabannee dhiyaannee jirra. Seenaa keessummeessuudhaan kan waliin turu Tasfaayee Aminaa akkasumas ogeessaa kaameraa fi teeknikaa Maadii Juneediin waliin argama. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya haala yeroo irratti akkasumas kitaaba haaraa seenaan barreessitee fi qabxiiwwan garaagaraa kaafnee kan mari'annu ta'a. Maarree haga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa jecha kallattiidhumaan gara seenatti isin dabarsa. Hayyeegaa falmattuu mirga dhala namaa seenaa jimjimuu affeerraa keenyaa kabajeen argamu keetiif galatoomii baga nagaan dhufte. Anis galatoomii baga nagaan jiraatan Tasfaayee. Hayyeegaa galatoomii. Egaa gidduu kana akkuma argine irratti kitaaba lammaffaa barreessitee jirtaa, kitaaba tokkoffaa kana dura barreessitee jirtaa achirraallee quba qaba. Mee bal'inaan itti deebina garuu kitaaba lammaffaan barreessite kun maqaan isaa maal jedhama akkasumas mee gabaabsitii waan raanuu jedheetti bal'inaan itti deebina. Asuma daawwattoota keenyallee nagaa gaafadhu. Ayyee galatoom daawwattoota OMN baga jiraatantanii daawwattoota ajaa'ibaa qabdu gaafdura waan daawwattootaa fi warroota akka malee isin deeggaru baay'ee qabdanii baga nagaan jiraatanii jedha. Kitaabni mata dureen Tasfaayee House Resolution 128 kan yeroo hedduu maqaa kiyya wajjin tasuma wal qixa deema biyya yogguun dhaqee jedhu namoonni wallaan intala sana hin beektu. Okay, isii waan beekin House Resolution na beekta. Isii sanii bari. So House Resolution 128 fi the diaspora Oromo mass mobilization House Resolution kana keessatti ga'een Oromoo community yeroo kamii olitti saba kamii olitti mobilize ta'ee kan godhee so waa'ee mata dureen isaa kana fakkaata abdi. Haa ta'u galatoom seenaa bal'inaan itti deebinee haasofna. Mata dureen isaa House Resolution kun yeroo dheeraadhaaf deemaa ture keessattuu mootummaa Ameerikaa irratti dhiibbaa gochuudhaan mootummaan Ameerikaa immoo mootummaa duraan irratti dhiibbaa gahee guddaa taphachaa turtanii itti deebina. Mee otoo garasitti hin deebin haala yeroo irratti waa xiqqoo si gaafadha. Maaliif seenaan kanaan dura kan beekamtu keessaa yeroo mootummaan Itoophiyaa biyyatti uummata keenya cunqursaa ture ati community Oromoo Ameerikaa Kanaadaa keessa jiran wajjin ta'uudhaan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gurguddaa geessaa turtanii House Resolution kun barreeffamni keeyyuu achumarraa yookaan sanumarratti kan xiyyeeffatu natti fakkaata. Yeroo ammaa kana immoo erga jijjiiramni dhufee seenaan jijjiirama kanatti makamte immoo eessatti baddee aangoo ifaa fudhattee biyyatti galte fa'aa jedhanii namoonni maqaa kee kaasanii namoota hedduutu dubbachaa ture. Mootummaa fa'aa wajjin galtee hojjettee sagaleen isheen jiru siin jechaa turan. Eessatti badde? Sagaleen kee eessatti badde? I think gaafii anallee nama baay'een keessaa na gaafataa ture. Facebook irratti illee agarta ta'a. Aangoo argattee seenaan biyyatti galtee saniif sagalee si dhabne kan jedhu. Lakki ani aangoo argadhee hin banne dhugaa yeroo lamaa sadii biyya deddeemee jira. Hirmaannaa adda addaa irratti hirmaachuu fi mootummaa Ameerikaa kanallee hidhatee walgahii adda addaa irratti hirmaadhee jira. House Resolution akkuma duratti xiqqoo tuttuqnee maqaan keessanii walitti hidhataa amma ammoo sigalee yeroo rakkoo uummanni Oromoo uummanni keenya kun rakkoo keessa jiru tokkoffaa akkasitti immoo barbaadu ammallee itti deebi'ee tokkoof qabsoo xiqqoo dhiisnee turre buukii irratti illee naasaheen jedha nuu taatee jijjiiramni kun gaafiin keenya deebi'ee gaafiin Oromoo deebi'ee otoo hin ta'in warri kun kan aangoorra jiru haa xiqqaattuu, haa guddattuu, haa beekanii, haa wallaalanii warra keenya afaan keenya dubbatanii naannoo keenya irraa dhufanii nu himataa jiranii kanaafiyyuu warra kanaafi carraan kennamuu qaba. Warroonni kun yeroo jalqabaatiif dhuguma aniyyuu Facebook irratti illee agartee jira qeeqqaa guddaa warra kanarraa qaba. Maa hojjettee gartokkoon warri kun kalee diina wajjin kan nu gurguraa ture, kan lafa gurguraa ture, kan nama hidhaa ture aangoorra jira har'allee. Haa ta'u malee warri kun garuu eeggadda akkuma misootaa dhufanii jimmattillee godhan dogongorree jira mootummaan kun Oromoo miidhee jira
dhiifamaa jedhaniitiin akka dhaabbatti gaafatanii as deebi'anii too nu wajjin haasahaa turanii. Jidduu keessa akka ilaalcha kiyyaatti baay'ee sanarratti illee haasa'uu baadhee jijjiiramni kun haaluma gaariin jalqabee gidduu keessatti gufatee jedhee gufatee rakkoon itti mudatee jira. Ani ji'a 10 dura DC'n ture. Walgahii tokko irratti maadheen ture waa'ee resolution kana jala deemuun barbaade resolution lamatu jira waa'ee tokko ni darbee tokko garuu gahiin achitti hafee jedhe kagara sanatii sunni kagara sanii hubadhuu fi kagara haawusii illee hubachuuf hin dhaqee jedhe haasaan tokko kaka'ee jedhe yeroo jalqaba irratti ji'a 10 duratti jechuudha warroonni naannoo Amaaraa Abiyyi irraa tasuma confidence hin qabnu jedhanii himatan. So amma karakkoo nuti ta'ee anallee karakkoo nuti ta'ee warra Amaaraa san bira saba dhuguma jibba mana rakkoon isaanii guddichi Oromoo ta'uu warra san bira dhaabbannee lakki mootummaan Abiyyi kun nuun taane jennamoo karam dhaabbanne sigalee rakkoon kiyya san ture walgahii achiin dhaqaa Abiyyiin qeequu fi jijjiiramni dhufaan jiruuf jechaaf hin dhaqaa yoo achi dhaqu ammoo warri kunillee kadiinaallee isa nyaachuutti jira. waan dibban wallaalessu yeroo mara rakkoon kee maal ta'e Abiyyiin deeggartu ta'e walgahii irratti beekta achi seenee kan inni quufee dhugaa dubbatte dadhabbiin hanqina quufe Oromoon deebiin kennu nu deebii dhabuu jechaa himachuuf hannaqa amma toon ta'een ji'a 10 dura siin jedhaa jira. Garuu eega dhaqneen booda achoodhannoo keessa nyaachuuf qophaa'ee kan mootummaan kun Oromoon nama bulchuu hin danda'u Oromoon saba biyya qooduu Oromoon raadikaalii amantaadhaan warra akkanaa bira dhaabbadhee harka dha'uun ulfaatee soo karasiin dhaabbadhee soo lakki dhuguma Abiyyi gochaan jira mootummaan tiim lammaa kun nun quufsne haa ta'u malee garuu opshiniin kamtu jira Oromoo biraa yoo fiddanii at least akka Oromootti we are more confident qabnaan Oromoon biraa gaaffii Oromoo hin deebisa kan jedhu I am more confident because karaa warri kun keessa dhufee harki jaraa dhiigaan makaadha Oromoo qulqulloofinne deebiin nu deebi'a gara kaaniin ammoo dhuguma Oromoon biraa yeroo kanatti is it possible dhufuu danda'a Oromummaan 50% Itoophiyaa kan keessa Oromoo ta'ee izirriyaa keessattuu yeroo sabni akka Habashaa kunniin aangoof mallaqaaf sagalee qaban neetworkii qaban kana Oromoon biraatii biyya tana tasgabbeessuu danda'a kan jedhu ammatti waan hin arginee fi hedduudhaan cuqqaalameetiin afaan lafee kokkeedhatti ta'een callisee abdi. Ayyeegaa keessattuu akkumattuu jettee ji'a 10 dura dhugaa qabda fakkaata garuu ji'a 10 asitti waan baay'eetu deemaa jira biyya sana keessatti keessattummoo Ji'oottan darban kana keessa uummanni Oromoo bal'inaan komii dhiyeessaa jira muummicha ministeeratti keessattuu ta'eewwan galma mootummaa 4 kiiloo sana keessatti ta'u keessatti uummanni keenya hedduu komii guddaa qaba Dr. Abiyyi irraa mootummoota uummata keenya cunqursaa turan ajjeesaa genocide gochaa turan faarsuudhaan ta'eewwan akkasii hojjechuudhaan kan jedhu seenaa hin argine moo maaf callifteedhanii namoonni egaa komii irratti kaasaa turanii. Egaa kitaaba kee keessatti deebinee jiraachuu mala kanatti wanti dabaltu yoo jiraanne garuma kitaaba keessatti dabar. So dhuguma sigalee dhiyeenya kanatti Febraarii keessa yeroo balaan sun ka'u mootummaan muummichi ministeeraa Haayile Sillaasee gadhaabee jedhee qonna Afrikaa irratti deemeetiin kun Miniliik kan human rights genocide himatamu faarfamee jedhee just katabbii kiyyoo agartee Miniliik faarfamuu fi gaafa Nobel Prize argatu walirra oole guyyaan sun sigalee onneetu na citee ani dhugaa siin jedhee akkamitti tuuffii hangama akka ta'u keessa rakkoo akkuma duratti siin jedhe sigalee nama kan kee halagaa wajjin nyaatamoo keessaan dhiibda ka jedhu kar tokkoon ammoo abdii warri kun dogongora biirokiraasii hin beekaa mootummaa bilchaa ture nurra hedduu poolitikaa Itoophiyaa nurra beeku waan itti amanee fi keessaan warra kana carraa kenneen jedheeti garuu ani biyyatti loo gadee dalage kan beekuu qabnu daawwattoonni kan beekuu qabu ani biyyatti illee fedhii dalaguu dhabeeti miti oo dalage illee garuu gurgureetiin asitti interestii Oromoo irratti compromise tasuma hin galu yoo hafti malee sigalee wanti hafti malee amma booda ilmi Oromoo tokko kan interestii Oromoo irratti compromise gatu hin jiruun jedha walgahii irratti illee ni haasofna beekta akka durii suni akka durii ta duratti gartee xirbaa abbaa ofii irratti jedha warri keenya.
Taduratti Oromoon durii ka 50% Oromoo dabarsee kennee nama saba garaa gammachiisu sun gowwummaadha. Abiyyi mootummaan Ameerikaallee dhiibdee jirti akka inni Amaaraa fi Habashaa tasgabbeessu dhiibbaa guddatu irra ture siigalee akka inni Oromoo waan ta'eef even though gaafii Oromoon deebisu even though inni gadi garagalee ol garagalee warra eegee arraabaa haa ta'u malee garuu jara tasuma satisfaa eeggatu waan hin dandeenyeef gara kaaniin anammoo dhiibbaa kiyyan dhiisne ittuma fufaa keessaanii kara ta'u keessattuu bakka sagaleen Facebook wanti tokko beekuu qabnu dirree waraanaa Facebookii fakkaatti yoo Facebookii irra teette Facebookii irraa yoo baate ammoo hin jiru qabsoon keenya yoo jijjiirraa Oromoo fi Oromeetti hin finna jenne Facebookii dabruu qaba abdi Facebookii irraa kaanee qaamaan baanee bakka dirree rakkoo jedhu dhaquu qabna. Amma kanarratti akkuma boodeen haasofnaa kanumarraa kan ka'e biyya 4-5 deemuuf deemaa jira. Kun hardhallee karaa Kantaakiin deemaa. Waa'ee kanarratti qabsoo kana qabsoo Feesbuukii irraa fi qabsoo ganda keessaa kan mana teenyee haasofnurraa akkamitti diyaasporaan Oromoo fuula haaraa kan ta'een himachuu warra Ameerikaa qofa otoo hin ta'in ofii isaatii akkamitti involve ta'eetiin jijjiirama dhufu kanaa fi keessattuu filannoo dhufu kanarratti nama nuuf ta'u kan Oromoof dubbatu kan naannoo isaatiif dubbatu qama sabaa qabu akkamitti tokko bakka buufna lammata akkamitti qarqaara sadiitti beekumsaanis ta'ee neetworkiinis ta'ee addunyaadhaan walitti fiduudhaaf akkamitti nama kana lafee duddaa taana kan ta'u marii kanarraa kan ka'e actually booda itti dhufnee haasofnaa karisteeta 4-5 tokko deemuutan jira abdii so irraafannee I am doing bakka jijjiiramni jira jedhu haasaarran jira continuously haasaarran jira. Atau galatuma miseena mee kallattiin gara kitaaba keetti deemna achi keessatti haasa'uu hin danda'ama. Irra deebi'imee daawwattoota keenya fi kitaabni kee mata dureen isaa maal jedha afaan Oromootti illee jijjiirutti akkasumas qabiyyee kitaaba keetii maalidha? Yeah, so mata dureen isaa House Resolution 128 maqaa kiyya garas jijjiirachuu deema. Achi maal yoo himate wayyuu maqaa kiyya kasan ta'ee and the mass mobilization of Oromo communities galee yerooma kamiyyuu Oromoon akkasitti mobilize ta'een beeku. So qabiyyeen ani keessaa kan kitaaba kiyyatti irratti haasa'ee jedhu uummanni keenya ka'atillee ka'oomin illee kabar godhaa ture ka'alatti agartu sanii kan yeroo baanu kan yeroo gaarii uffannee kan yeroo wal qarqabanneetiin miidiyaa irratti qophoofnee haasoof dhufnu. Kitaabichi kun ammoo ka keessaa haasa'a. Ka keessaa bu'aa bahii hirmaannaa namoota adda addaa kitaabni kun kara lamaan jira. Amma kan hin barreessee jedhee voolimiin tokkoffaa keessattuu ilaalcha kiyyarraa hirmaannaa community hedduu wajjin qaba. Include akkuma ati duratti Kanaadaa qabatee biyyoota adda addaa wajjin mootummoota Ameerikaa wajjin Human Rights, Amnesty International, Freedom House dhaabbilee hedduu so perspectivii kiyyarraa fokkinnaaf bareeda walitti wanna dhugaarra murtaa'ee wanna ilaalcha kiyyarraan barreeffame voolumiin lammaffaa ammoo akkuma duratti siin jedhee kitaaba keessatti kan odeessee jedhu House Resolution firiin isii firii Oromoo Community Blue Colorii kan hin jedhu. Oromoo Community ka profeesaraa fi looyeraa fi doktoraatii miti. Doktoraa fi Oromoo profeesarri mass movementii House Resolution irratti harka maratanii ta'ani. Ingooni wanta akka kana keessa so kana keessarra warra daa'imman qabu warra hojii lama dalaguu taaksii warra oofuu warra kana qabsoo waggaa 3 bira karratti cabee jedhee so warra kana wajjin marii godhuu fi ilaalcha kiyya qabsoo this is the blue color mass movement of Oromo diaspora. It's not the elites professors and doctors warroonni tinilmaanne maaf akka hirmaatu dizaaniin waa'ee sanarraallee ni naasaa very honestly waan ta'e tokko waan interested ta'e tokko irraa haasa'ee jira abdi. Atto Mega gama biraatiin daawwattoonni keenyas argaa yeroo maadiin agarsiisaa jira. Fuula kitaaba kee gubbaarratti suuraa Jawaartu jira, suuraa Baqqalaa Garbaatu jira, suuraa Dr. Abiyyitu jira, akkasumas immoo suuraa Oromoo Protest jira. Mee achirraa maaliif kana fayyadamte waa'ee Jawaar faatu jira achi keessa? Exactly. So warri achi keessa jiru hedduu amma tokkoffaa waa'ee resolution harki guddaa waa'ee irratti. Itti aanee amma kan namni hin beekne obbo Baqqalaa Garbaa yeroo maneedhaa seenanii wanna kan isaanillee mari'annee amma nara asirratti dhaga'uuf deema. Jalqaba yeroo hidhamanii jiranii
iyyaada ta'uu taatee bara 2015 hiriira jalqabee hiriirri Noveembarii 12 jalqabee obbo Baqqalaan kan hidhamanii jedhanii kan Diseembarii dhumaatti. Eega hidhamaniin booda yeroo jalqabaa ani baay'ee follow waan godhaa turee fi kitaabnichi nu chaaptarii jalqabaa achirraa jalqaba. Anaaf Baqqalaa yeroo jalqaba wal barru bara 2005 achirraa jalqabaa. Ani bara 2015 biyyan deemee achitti wal garree so irraa jalqabee jedha. Obbo Baqqalaan bara 2015 dhumarratti hidhamanii yeroo jalqabaatiif hoy godhaa turan. Achi booda oo yaadatti taate hin dagatame wanni Baqqalaallee hin callisamee ture yeroo gabaabaaf. So obbo Baqqalaanii akkamitti waa'ee keesii looyara isaarraallee fakkeenyaaf keesii looyara isaarraa olaaltee mormitu tureeyyuu looyara isaa Tigree ture yoo yaadatti taate looyarri isaa guddaanii Tigree Amahaa nama jedhanii kan lammataa ammoo nama Oromooti. Wal mormitu jire eenyutu looyara isaa bitee fi abaa'oo shanitu bitee fi moo warra Wallaggaatu bitee. So waa'ee kanarraa kan namni hin beekne tasuma kan dubbatamee hin beekne hariiroo guddaa kan dudduubaa looyarri sun eessaa dhufee akkamitti qindaa'ee eenyutu Amahaa mallaqaa kafale. So kanneen irraa hedduu ka keessan beekamneen isaa kuwwan ammoo akkuma achirra agartee muummicha ministeera asmirsaa yeroo dhufan DC yeroo dhufan yeroo jalqabaan baree jedheeni tasuma harkuma ol qabne Minisoota irratti xiqqoon hin dubbanne biyyatti jimmatti yeroo gabaabaaf ol agarree Jawaari nama hojii guddannee jennee. So waa'ee Jawaarraa kan hin haasa'ee jedhu waa'ee OLC Oromoo Leadership Convention olaatee jettee Oromoo Leadership Convention namni guddaan ka alaa qofa beeka. Ani ammoo ka keessaa rakkoo jiru hanqina jiru kan dhugaa because itti nama fokkataa fi bareedaallee dubbachuun seenaafillee barbaachisaadha. Lammatammoo irraa barachuufillee barbaachisaadha. So kanneen mararraa dadhabina Jawaarillee kan akka kiyyatti argeen jedhu ammeen gadda Jawaar dadhaba jennaan ajjeesuun natti ka'anii garuu dhugaarraa kan amanu dhugaa kan kootirraa kan amanu hundumayyuu warra achirra jiru keessatti xiinxalee barreessee jira. Haa ta'u meegaa walumaa galatti kitaabni kee yeroo ammaa kana maxxanfamee uummataaf qophii ta'eera yoo maxxansa kana eessatti Oromiyaatti illee galtee eebbisiiftamoo already eebbisiiftee jirtamoo hawaasti keenya namoonni dubbisuu barbaadan akkamiin argachuu danda'u? Gaaffii bareeda galatoome. So kitaabni waggaa dhuftu amma mariirra jira like waa'ee kitaaba itti immoo maybe ta'an irratti dubbanna tuurii kiyyaarratti illee qabxiin afuraffaa waa'ee kitaaba kana hogguu jedhu yeroo jalqabaatiif Oromoon waan tokko jalqabee fixee gubbaarra oolu yeroo jalqabaatiif akkuma beektu Oromoon ni jalqabnaa gaafa Habashaan itti dhuftu irraa deemnee jenna. Kennuma ka itti xaarre ka hirribetti dhabne galleetiin jaalli fudhattee harka dhoofti. So akkamitti wanni akkasii meaningful tangible waan ta'e Oromoon jalqabee akka fixuu fi maalirraa barannaa kan jedhurraa uummataan mari'achiisuuf deemaa jira. Biyyoota adda addaa akka deemaa jiru community wajjini maal godhuu qabna because qabsoon kaleetiif qabsoon hadhaa adda addaa. Qabsoon kalee diina kan nuti marti agartu. Qabsoon hadhaa immoo kaansariidha. Maal jetti kaansariin ka dawaa dhabee fi keessaas nyaata. Keessa kan kee jira adda baasuu hin dandeettu. Dawaan isaa waan dhiiga kan kee keessa jiru ta'ee fi it is very difficult attack godhuufi. So kanaafiyyuu Oromoon diaspora movementiin isaa akkasitti falli isaa akkas ta'uu qaba. Very selective, very waan bu'aa argamuu danda'u. Haasaa qofa otoo hin ta'in haasaa irraa Facebook irraa gara qaamaa kara lafatti deebisnee kan jennu. Kitaabdichi ammaa fi January keessa maxxana. January keessa bahee jira tokko sani. Lammaffaa afaan Ingiliffaatiin barreeffame. Definitely yeroo baay'ee kitaaba kan kokaan irratti afaan Oromootiin nu hiiksisiin jedhanii definitely for sure afaan Oromootiin hiiksisee jira kitaaba kana maa hojjette akkuma jedhee kitaaba kana waa hedduu hin barreesse jedha abdii. Tokkoffaa seenamaafiyyuu yeroo baay'ee olaantee jettu wanti Oromoo haasaa qofa. It's oral history. As you go, Rako, Milinik, Nugore, bainnan from Oromo perspective in agartu. So perspective kan ko perspective Oromo Oromo nationalist kan isalfanne Oromo makoti ketimbono achiran kataba lamma faamo just to understand dynamic community sigale akkamiti gode rakkon Oromo keessa jiru maaluma fi roba enamni sigale maaluma Oromo kun intane kan jedhu sadafamo just educational purpose irra akka barannuf dogongora fi gaarii goonillee ka irra barannuf afrafa moralte jette chapter shanafa yarat wani guddana kitab irra haasee baay'ee irra gammadulle
yeroo baay'ee nuti Oromooni tokkummaa jenna. Deebinee ilaaluu qabna. Tokkummaa maaltu Oromoo dhabsiisee? Bara nuu goobanaa ani xiqqoo ta'ee yaadadha. Tokkummaa mafaarsina. Garuu tokkummaan kun ta'uu hin dandeenye. Really so fundamentally deebineetiin tokkummaan jechi jedhu sun maalidha? Tokkummaan ammoo akkamitti argamuu danda'a? Ani akka nam tokkootitti akka dhaaba tokkootitti maal godhuu qabaa kan jedhu kitaaba adda addaarraa it's a fast way to build trust. Tokkummaa kan uumu kan Oromoo caccabsee jedhee trust sani foundation wanna maraayyuu amantaa wal amantuu dhabu. Namni gaafa waliin amanne waliin tasa dalaguu hin danda'u. Abbaa manaaf haati manaa gaafa wal amanuu dhiisan gaafa san maatiin sun deeggame. Maybe guyyaa deeggataa gargar bahuu officially garuu amantiin organizationaaf namaaf biyyaaf barbaachisaadha. Kana keessatti nammadhee fuuldura akka tarkaanfachiisuu danda'uun irrattiin haasa'ee jedha. I think mata dureenis qabiyyeen kitaabichaanis mara yoo himu baadhee kana natti fakkaataane. Haa ta'u meegaa dhumarratti akkuma sila jettee tuurii qabda magaalota Ameerikaa fi I think Kanaadaa dabalatee tuurii gootee kitaaba gurguruuf immoo marii hawaasatti immoo magaala eessa fa'aa deemtame? Galatoomii jedhee engadda akka tasaa warra OBN tokkorra ture waa'ee sana osoo dubbatiin irraa bahee jedhee so baay'ee galatoomii carraa kan na gaafachuuf. Amma jalqaba kan hin deema akka jalqabaa jiru magaalaa Kentucky irraa jalqabe. Magaalaa Kentucky irraa waa hedduu fanni jalqabee jedhee I hope baay'ee namni keenya xiqqaadha. Garuu warra resoluutiona san keessatti ijoollee xiqqoo qabanii otoo hojii lama dalaganii gahee guddaa warra taphate keessaa 5% gubbaarra warra kaa'u warra Kentaakiiti. So marii uummata wajjini akkuma masiin jedhee rakkoon nu keessa jiru kalee dhukkuba gogaa qabna. Dhukkuba diinii nu argu namni argu addunyaan agartu. Amma immoo dhukkubni keenya gara keessaa kara dhiigaa waan deebi'ee jiruu fi akkamitti kaansarii kanaa fi sirreessinee jenna because of keessaa baasuu fi dhiiga keenya nu keessa jira nullee waliin du'uuf waan deemnuu fi rakkoon keenya tasumayyuu waan hammaattee jirtuu fi jalqaba Kentaakiin hin deemaa warroota naannoo Kentaakii akka Naashvil kanarraa warra dhufullee ni jiru hedduu gargaartoonfadha yeroo gabaabaa keessatti haala mijeessanii warroon nama an dubbadhu kunniin martinuu naaf qopheessaniitiin marii qabxii hedduu irratti haasofnaa qabxii gabaabaa yoo si himee jedhee koomitiin akkamitti waliin dhufa waan jabaataa ta'uu ijaaruu dandeenya. Lammata ammoo kaansarii jiru kan ammoo selectively akkamitti koomitiin Kentaakii akka koomitii Kentaakiitti naannoo tokko qarqaaruu danda'a. Amma fakkeenyaaf qabxiin dubbachuu deemu abdees irratti ka underline gochuu barbaadu yeroo baay'ee waa'ee baay'eedha tokko keessaa fudhadhee jedhee yeroo baay'ee rakkoon namni keenya Finfinnee irraa mucaa waggaa 18 Tigreen yookiin ammoo ODP yookiin militarii ajjeeste jedhama. Garuu Baalee irraa ijoollee 10 du'ee, Hararii irraa ijoollee 5 du'ee lakkoofsa si galee eenyutu du'ee, akkamitti du'ee, maaf du'ee, yoom du'ee si galee gurra hin qabu duuti nama keenyaa kan seentarii irraa fagaatte rakkoo guddaa dhabdee jirti. Kanaafuu Kentaakiin fakkeenyaaf Kentaakiin koomitiin Ameerikaa koomitii Oromoo kan Ameerikaa keessa jiru koomitii 20 oli. Kanaadaa keessa koomitii 17tu jira. Koomitiin 20 kun otoo naannoo tokko cover godhee jedhee akka riippoortiin gahaa taa'ee jiru. Tokkoffaa beekumsa qofa otoo hin ta'in akka nama advocacy keessatti dalagee jedhee rakkoon keenya inni guddaan tokko kan nu qunname ammas kan nurra jiru riippoortiin keenya gahaan katabamaa hin jiru. Wanni keenya ofumaa hedduutti harka oofnee dhiisaa jirra. Ijoollee amma ilaalle kan du'e Oromoo 50 eeggadda kan ta'e irratti. Amma Paap Firaansis hoolaaltee jettee akka waan Oromoon kiristaana irratti Amaara irratti gorraatee fixxetti addunyaan haasofte. Kan du'us Oromoodha. Kan himatamus Oromoodha. Sigale kana jijjiiruu fi asitti Facebook irratti qofa ta'e neetoo Amaarri akkas nu goote Abashaan akkas nu goote yookiin ammoo Nafxanyaan akkas nu goote really suni gar nu geessu sunis bareeda warra sani admiring godha. Garuu realistic gara ta'een koomitiin Oromoo kan biyya alaa jiru dhugumaan akkamitti naannoo ofiitiif dubbata akkamitti sagalee ta'ee sagalee warraa sana immoo nuti walitti qabneetiin barreeffama kana manzilii ta'ee weekly ta'ee akka mootummaa addunyaaf galu akkasuma immoo seenaaf haa ta'u
akkasumas immoo yoo biyyi Itoophiyaatu tasgabbii argattee nagaa argattee jettee warroonni nama miidhaa jiru kakaleellee nama miidhee jedhee seeraaf akka dhiyaatanii warroonni miidhame immoo akka waa kaffalamuuf akka waan dagatamneef akka jar qarqaaramuuf kanneen irratti hawwidhate waan guddaa waan gaarii nuuf ta'a kan jedhu irratti kan taakiidhaan jalqabaa manfasii kan taakii irratti torbee aantu ammoo Kaalgarii fi Edmonton Kanaadaadhaan deema. DC irra goreetiin karaa manfasitti deebi'ee jira 23 ammoo manfasiin deema. So marii kanarratti ijaarominsa kanarratti haasaa qofa otoo hin ta'in lafa jalaan akkamitti ol ijaarraa kan jedhu kanneen afranitti ilaalee kanneen afraniin fan deemaa jira. Abdi. Haa ta'u galatoomii seenaa walumaa galatti dhimma kitaaba keerratti gaafiin qopheeffadhe xumuree jira yoo waan dubbachuu barbaadde carraan sii kennaa garuu waan biyya keessaa gaafii tokko si gaafadhee qophii keenya xumura. Waan kitaabarraa waan itti dabaltu yoo jiraate carraa sii kenna. Goheen nagaa kan kitaabarraa ni kan tokkoffaa cabaa kanaa kitaaba seenaa intiraaptis godhee biyyattuu gara biyyaatti geessitee kitaaba kana eebbisiisuu yookaan uummata biyya keessaa bifa ittiin qaqqabu irratti waan yaadde hin jiru. Yeroo baay'ee biyya keessaa kitaabni hedduu yeroo yeroodhaan eebbifamaa maxxanfamaa jira. Uummanni keenya illee bahee galma aadaa Oromoo keessatti bakkeewwan garaa garaa keessatti kitaabonni hedduu lakkoofsan hedduu maxxanfamaa jiru biyya keessa argaa jirra. Bifa sanaan Oromoo biyya keessa jiran bira deemtee kitaaba kee eebbisiisuudhaan waan akkasiillee yaadde jiraate. No, definitely, yaadaan qabaa jira. Waan dhugaa dubbannee jennee qabsoo kana keessatti abdii yeroo ammaa kana keessatti qabsoo kana keessatti nama guddadhee jedhe. Jiruu kan koo umrii keessa illee wal beeknaa bara 2012 irraa jalqabnee wajjin haasofnee yeroo isa wal barannee yeroo Haacaaluun fa'aa CD nama baasuuf dhabanii rakkatanii as dhufanii yeroo Oromummaan iyyuu Oromoo ta'uu isaa waakkataa ture yeroo isa warra qabsoo keessa ture. Kanaafuu akka namni keenya na jaalatu akka namni keenya argu dhuguma siin jedha hedduun si galatoonfadhee jedha carraa naa kennitee as namaaf iyyuu abdii maa hojjette sometimes otuma haqa agarru otoo nama dalagaa dalagotu agarru beekaa dalagaa isaa dhoksina beekaa kan dhara dubbatu ka otuma agarru gatii naannoo keenya ta'eef gatii fira kiyya ta'eef dhoksinaaf rakkoo Oromoo inni tokko sanii abdii galee nama xaaruun nama qabsoo kanaaf dhiigee jedhu nama qabsoo kanaaf umrii isaa fitu qabsoon kun seenaan kun dagachuutti jira dhugaa dubbannee jirra ana jedhaan jiru ani baay'een argadhee jira abdii nama baay'eetu na beeka qabsoo kanaaf nama du'ee kan wallaalame kan awwaal dhabe hedduu lakkoofsni isaa hedduu yeroon kun nagaddisiisee jedha namoonni akkasii jiruu isaanii umrii isaanii 40 50 60 qabsoo kanarratti fixanii yennaa sabni kun dagatu nagaddisiisa kanaafu namni keenya waan na jaalatu waan beekuuf qabsoo kanarratti ammoo akka an taraaree akka ani dadhabee akka ani hirriba dhabee waan arganiifi OMN illee warroonni information egaa akkasumas resolution kanallee cover gootan baay'ee appreciate godha because qabsoon kun easy miti abdii qabsoo nama miliyoona 50 sometimes dhaabbataa bullaa sometimes mallaqa keenyaan hojii keenya dhiisnee Washington DC kadhataa turre namni keenya gariin ka aangoorra jiru akkuma kalee akka jenne ka lafa gurguree ka nama qalee abbaa aangoo ta'ee nuti ammoo warri qabsoo kadhaa jalatti deebineetiin jara kadhachaa jirra so yes, definitely biyyan dhaqa because nama jaallatu waan beekuuf akka malee waan na jaallataniif anis baqanneen baane malee biyya keenya jibbineeti miti. Kan beekuu qabnu si galee diaspora jedhanii ta'u warri gariin aangoorra jiru haasa. Diasporaan biyyan gurguruu biyya wajjin wajjin hin rafuu kanaafiyyuu hiyyummaa naa wayyaa jedhee baqatee bahe biyyan gurguru jechaaf nuti warra hiyyummaa biyya baane biyya tana bilisoomsee jedhe. Kanaafuu diasporaa akkasiiti waanan boonuuf biyyattiin galaa warra nama keenyaaf definitely akka bakka hedduu buufni kun dhaqqabuun barbaada. Buuka kana qofa ta'uu dandeenye buuka biraa kan itti aanu kan hin barreessu. Boolimi lamatan hin jiran siin jedhee kanumarratti walitti hidhate akkasumas immoo buuka hedduu barree hawwii kiyya waan ta'eef kanumarratti wanti an dhaamu walgahii amma dhufaa jiru kanaaf akka manni dhufeetiin waliin hammari'annuun jedha biyyoota amma afran maqaa dhahee kaawwaniif ammoo buuka gaafa bahee jedhee asmaa waadaa naaseenii kabirna goota. Isa qofa miti siyaatilleettillee si affeerra galatoo meegaa marii keenya in xumuruun dura egaa mee akkuma waliigalaatti egaa keessattuu uummanni Oromoo
jijjiirama amma kana dhufe kanaa fi aarsaa hedduu aarsaa lubbuu qaamaaf qalbiidhaan hedduu itti kaffaleeti jijjiirama dhufe kana Dr. Abiyyi dabalatee gara masaraa mootummaa kan galche kun immoo uummanni Oromoo bakka silaa yaadetti bakka abdatetti nu fuudhanii deemuun nu ceessisu jedhee akka silaa yaadetti deemaaf hin jiru uummanni Oromoo komii guddaa qaba haala jiru kana irratti immoo wal qabatee ati akkuma jette mootummaa biyya kanaa irratti dhiibbaa gochuudhaan akka biyya keessatti dhiibbaa godhan yeroo adda addaatti gochaa turte anillee qaama sana keessa waan jiruuf nan beeka meegaa amma haalli amma jiru kana akkam ta'uu qaba uummanni keenya waan obsa fixatee fakkaataa yeroo darbe argitee jirta keessattuu gaammii Jawaariin wal qabateen uummanni keenya hiriira guddaa ba'aa ture yeroo dheeraadhaaf obsaa ture uummanni keenya waan masaraa mootummaa keessatti ta'us ilaalaa ture waan tarkaanfii mootummaan fudhachaa ture ilaalaa ture gaafiiwwan gurguddoo uummanni Oromoo gaafachaa ture dhimma Finfinnee irratti dhimma Dirree Dawaa irratti dhimma afaan Oromoo afaan hojii gochuu irratti uummanni keenya kana hunda gaafiin tokko deebiin haga ammaatti obsee jira uummanni immoo waan obsa fixate fakkaata mee akkuma walii galaatti ati uummata Oromootinis mootummaadhanis waan jettoo jiraate hangama kanaan gaafii kiyya asumarratti xumura. Okay. Yes. Mootummaadhaan kan hin jedhu uummata Oromootti deebi'ee jira. Mammaakni maal jedha jaartiin ka gooxaa fuudhatti ka bobaa buuftee jedhe si galee saba tasuma gammaduu hin dandeenye saba uumamnummaa isaatiyyuu nama cunqursuuf jiraate gammachiisatti saba keenya dhabutti jira mootummaan kun. Mootummaa kan akkuma Jawaar jedhee siree jalatti qabnee jedhee nullee harka jalatti qabnee hanga dandeenyuun hanga beennuun nama keenya faana deemaa jennee nama kaawwan lollee lakka yeroon ammaa miti ka qawwee fuunu jaalannee jibbinee ijoolleen tun afaan keenya dubbatti ijoolleen tun obboleeyyan keenya qabsoo kanaaf ammoo ru'ii ofii kennanii jiranii carraa kenninaaf jennee dhiibne kanaafiyyuu dhaamsi keenya guddaan kan beekuu qabu amma balaan ta'ee jira gochi Jawaarri eengaddi ta'e kun Oromoodhaaf kennaadha otoo filannoo booda wanni kun ta'e salphina guddaa keessa turre because Oromoon warra kana filuu fi dhibba qophaa'ee ture. Garuu dhuguma ani baay'ee deemee jira dhiha Oromiyaas deemee jira karaa Baalees deemee jira kan kalee nama ajjeese kan kalee dhiiga jisse himatamuu dhiisee kan hattuun aangoorra jira aangoorra taa'ee lafa abbaa isaa lafa ollaa isaa lafa gosa isaa gurgure aangoorra taa'ee kan jalaa gurgurame ammoo kadhattuu ta'ee ijuma kana otoo agarru ummanni cadhisaa jira ummanni ammoo obsi isaa indefinitely miti yeroo qaba deebisuu qaba kanaafiyyuu akka yaada kiyyaa really reassess godhuuf qaban eenyuuf dhaabbatanii eenyuun represent godhanii oo yaadateetti waggaa 20 fi mootummaa Itoophiyaa yoo Ameerikaa dhufu dhokataa dhufaa salphisa killeetti darbaa arrabsaa akka saree ganda keessa deemaa turan babbala cufatanii as dhufanii arrabsamuu barbaadanii biyya keessatti illee akka salphina amborratti ta'e salphatuu barbaadanii akka kanan taane reassess of godhuu qaba ODP'n naaf gala hattuu fi gantutu keessa jira ODP'n rakkoo dhaabuma isa jaraa keessatti akka godha wallaalan tokkoon biirokraasii rakkoo qaban biirokraasii warri beekan kana yoo of keessaa baasne bakka kana duwwaa eenyuun kennaa kan jedhu kakaasan amma yeroo yaadadha waggaa dabratti kakaasanii jedhanii hatattamaan nama baasuu hin dandeenyu nama bakka buusan jiraachuu qabaa jedhanii that's true naaf galee jedha haa ta'u malee namni gowwaa miti yeroo teeknooloojiidhaa fi yeroo informeeshinaati namni haqa jirtuun arga nama otoo argu otoo ija kan keetiin agartuu nama sossobdee jechuun of gowwoomsuudha kan hin ta'u sossobanii nama dabarsuu hin jiru kara kaaniin ammoo saboota harkarra qaban kun amma yeroon gahee jira dhugaa itti mu barbaachisa oo biyyi sun taateefi jedhe biyyi san keessa taa'u yoo biyyi sun hin taaneefi afaan sun hin taaneefi aadaan sun hin taaneefi really conversation dhugaa qabaachuu qabna akka Oromoo akka Amaaraatitti seriously teennee haasa'uu qabna anama kalee namicha tokko wajjin haasa'aa ture adiidha warra Itoophiyaa irratti waggaa 40 invest godhe waa'ee Minilik Haile Sillaasee waa'ee wanni inni hin beekne jiru look jedheen gaafilee warra Habashaa kenna keessan ammoo irratti mari'annaadha jedheen sigalee ka ofii kan namni gaafatu hin jiru saba genocide irratti godhaa jiran ka akka qimaanti ta'ee agwaa ta'ee namni gaafataa jiru hin jiru Abiyyi subbataa hin jiru nuti amma eengadda gaafa warra gumuuz irratti namni 400 du'e barreessinee turre mootummaa Ameerikaatti illee sigalee because ilma namaati ka du'e sun sigalee garuu gaafa Oromoo dhufe martinuu
angootti qaba. Martinuu humna qaba. Sun hin taatu. Yeroon sun dabartee jirti. Akka durii Oromoo sossobnee qooduun sun dabartee jirti. Garuu dhugaa jirtu namatti himanii this is the reality. Gaaffileen Oromoo takka lama sadii akkamitti deebisnaa gaaffisan. Yoo gaaffii Oromoo kan deebisuu hin dandeenye ta'u kabajaadhaan aangoorraa bu'uudha. Aangoorra taa'aniitiin nulleen salphisnee ofilleen salphisnaa jedha. Uummata kennaaf. Uummata kennaaf wanni aanee jedhu simbirreeni ani mukarra karafuu jette. Muka amanee osoo hin ta'ini of amaneeti jette. Oromoon ODP amanee yookiin immoo KFO yookiin ABO amanee yoo ka jiraatu taate gar hin qabu. Uummanni keenya baadiyyaa ofitti magaalaa ofitti amanuu qaba. Amma nama ofii ta'u, nama isaa ta'u, nama ofiif dubbatu bahaa dhiyaatti fiduu, dhiyaaf kaabatti fiduu otoo hin ta'in nama isaaf ta'u kan naannoo isaatiif quumamu. Kan lafaateetiin gurgurate otoo hin ta'in dhugumaan dimookiraasii irratti dhugumaan nama quuqqaa qabu, ka beekumsa qabu, ka yeroo qabu, nama akkasii tokkoffaa filatuuf as dhiyeessu, lammataa ammoo nama san qarqaaru, wal nyaachuu dhaabu, dhumarratti keessattuu waa'ee amantii irratti. Ani waaqeffataa yeroo baay'ee waa'ee waaqeffatumarraan dubbadha. Sababaan maaf hojjette abdii amantoota prosecute ta'an Itoophiyaa keessaa yoo dubbannee jedhe waaqeffataadha. Mootummaan ni dhiiba, kiristaanni yoo du'e lafa awwaalaa qaba abdii. Musliimni yoo du'e lafa awwaalaa qaba. Waaqeffataan warra indigenous taane ammas bakka awwaalaa hin qabnu, bakka churchii hin qabnu, kabajaa hin qabnu. Abbootii amantaa kiristaanaa, abbootii amantaa musliimaa garuu waaqeffataa bakka argachuu hin dandeenye. Kanaafuu yeroo baay'ee dubbadhee jira Oromoo dhaamsi biyya guddaa. Carraa nu ta'eetiin balaan amma ta'e ka'e kuni musliimaaf Oromoo walitti fidaa jira. Kana carraa kanatti fayyadamee sheekni kenna, paastariin kenna, wal keessa seenee akkamitti biyya teenya tasgabbeessinaa. Kaayyoo warri Abashaa, kaayyoo warri Amaaraa rakkoo biyya jaraa keessa jiru, balaa biyya jaraa keessa jiru, naannoo jaraa keessa jiru karaa Oromiyaa fiddee Oromiyaa galaafatu barbaadde. Kan beekuu qabnu lolli yoo dhufu, civil war yoo dhufu, ati Oromoodha, ati Amaaraa jedhee sin laalu, sin dhiisu, walis si fixa, balaan biyya keenya dhufuu hin qabdu. Yoon taane taateen ofirraa baasna. Kabajaadhaan nama ajjeesuun ammoo tasumaan dhoogaa sammuu namaatiif fayyaan dhooginee fi warra hattuu kashlabbee duriyyee qara aarii namatti boo barbaadduuf hattuu tanniiniif carraa waan banuuf dargaggoon kenna, qeerroon kenna, sheekni, ustaazni, paastarii fi qeesiin Oromoo kunniin martinuu magaalaa keenya akkamitti eegna, akkamitti tasgabbeessina. ODP keessa warra hattuutu jira, warra gantuutu jira, hin beekanan martu. Kanaafiyyuu hanga biiteen nagaa argatutti hanga gara mootummaa dhugumatti carruutti namni keenya of gurmeessuu, of ijaaruu qaba, of ijaaruun jedha dhaamseen qabuuf kanumaan qaba. Hayyeen seenaa Jimjimoo falmattuu mirga dhala namaa egaa waan haala yeroo irratti akkasumas kitaaba kee haaraa yeroo dhiyoo keessatti maxxansite irratti ibsa bal'aan nu kenniteef maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin guddaa sagalateeffannaa ulfaadhu jenna. Galatoom baay'ee abdii galatoom OMN. Baay'ee ulfaadhu. Hayyeen egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii gabaabaa falmattuu mirga dhala namaa kan taate seenaa Jimjimoo waliin taasifne kanumarratti xumura. Maarree isin keessummeessuudhaan kan isin waliin ture an Tasfaayee Amiinati akkasumas ogeessa kaameraa fi teeknikaa Mahadii Juneedii Aliin waliin ture fayyaa ta'aa isin jenna.